السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتوني أبدوتو هونو نجيني كان جالالا كان أني رابركو بكم يسن جرتني تيسن هكا كابو سنين جتشا هونو هنگا تمرا سجنتا تنيتي نفانا ترى سنين جتشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أبدوتو جرتو المان رومو وقاليوان بكجرت المرتي نجا بسلامة نخيني كلين سرام برري اسم برا حقو سنين جنة. سلامتك أبدو برادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوني أبدوتيو. سلامتك إني بكجر تلتي سنهارا كبو سنين جتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتوتا أبدوتو بكجراتن. بكجراني. أكو ما قرتي تبني ترتي أنا كيمياء وان كنا وان درا وجنيا دبيخوف مش يجون توانا كنا دريدو كأما برات توبجرا. Ammas gartee miidhaan gartee bakka ishiin dhayxee nama adda baasuudhaaf waan kana dalagu jirti yan kanallee waan ishiin dalaydu mijiyootana waan hin duraan beeku mijiyoo waan tana dalayduudha an kan jedhu kanaafuu isinis mijiyoo waan kana dalagaa jettan ragaa qabatamaa yoo itti qabaattan fidaa mijiyoo tana qaama biraatu duuba jiraa qaama biraa ka duuba jiru san nuti gartee qorannee baasuudha qabnaan jedhan akkam jettati abbaa. Ani amma ta qorannaatii fi waan duuba jiruutii fi kanaa yoo dhaamsa taate yoo dhugumaan gartee isiin tun ammaan dura waan fedhee haatoo hammaattuu haatottuu haadha ilmaan kiyyaati moo kam hin tattu baatee ala jirtiimi eegaa waltinneeti obboleeyyee yaammattee baate eega baatellee dhufteeti na duubaa mana cabsitee gaa obboleen kiyyaati isii mana hin jirre michoo taanillee waan miitee ijoollee tana asiin jala hattee kutteen hayya haadha ilmaaniiti eega isi guusuma mubaasharanii tamsaasa kallattiidhaa miidiyaa irra baatee alhamdulillah ijoollee tiyya fudhadhee akkaan taatus akka malee hin taatus ifarka galcheetiin jireettee dhaadattee qilleensa irra baatee osoo nuti asii akkuma isiin asii fuutetti gudduuf nu barbaade eegalletti jechuudha isa kutan jennee iyyaafannoo hayyee ta'ee miti kan ta'ee osoo jiru arraan tana osoo ijoollee tanaan achi jirtu osoo nutu obboleeyyan siitii fi bifa adda addaatiin gamaa gamaa nan meeqaa waliin nu buustee jirtu kaatee deemtee bultii namaa haadha fakkaattuu akkasii saayee wal fakkaattii wal barbaaddii fakkaattuu akkasii barbaaddee deeytee intalaasaan yoo jiin ikraamee bajaanii maqaan isii dhaqanii kaatee mana ju'aatee deeytee furmaatee bira deeytee isii facaaftee deemte tana ilmaan si walitti qabdee guddiftee fi bultii isii keessa taa'u jirtu tanatti. Deeyteeti jarri akkasitti achitti ija baqa isiinis deemteetti achitti ijaa baquu deemti jechuudha. Kanarraa dhaamsa dabarseefan hordoftoota kiyya fuula dura dhaabbadheetiin takkarra lama arrallee itti deemtee dhaadachaa jirti. Kanarra dhaabbadheetiin haadheetu gaa eega qaalee kiyya katittu taate badhaasa waan booda dhufaatiif booda yoonii fi gartee ijoolleen tiyya waa taate ani sii gaa harkaan ga'uun kiyyaas hin oolamu. Yoo booda dubbachuu teessan amma waan godhuu dandeessu godhii dhaamsa kiyyaan. Egaa bas ani waa'ee dhimma kana waan tolchee keessa beekuuf naaf gala garuu obboleessi keenya yookaanis manguddoon keenya guddaan abdoon dhimma kana michoo kana waliin nyaannee hagana dila sinammaattu waan jiru kaasa laakiin anammoo waan kana isii gamasirraan isii beeka waan ta'eef namni tokko oggii si duuba jiraatu fakkeenyaaf bultii kee diiguudhaaf namni si duuba dhaabbatee gara tokkotti si gaggeessa. Ammoo bultii namaa diige yookaanis bakka takka dhaqiitii waan akkasii godhu jechuudhaaf namni si duuba deemuu hin danda'u. Sammatuma keetiif itti yaaddee abbaan waa balleessu akka dhaqee waa balleessa malee waan gartee namni si gorsuuf yookaan namni si qajeelchuu miti. Bultii si diiguu irratti dhugaa namni qajeelchuu danda'a. Yookaan namni gorsu yookaan namni akkana si bira dhaabbannee jechuu ni danda'u qaba. Ammoo kana gartee kimiyyaa ifumaan beekti maaliif an kimiyyaa teenyas waan hin beekuufin waan akkasii ja'a. Kanaaf ani akka nama tokkootitti dhimma gartee nama rakkisu waa'ee dhimma ijoolleeti. Dhimmi ijoolleedha. Ijoolleen eega haadhaa fi abbaan adda baate bakka hunda dhaabbachuu hin taatu. Yoo haati dagatte abbaatu eega. Abbaan yoo dagate haadhaatu eega. Saniifuu dhimmitti kuni ijoolleedhaa kuni itti yaadamuu qaba. Kimiyyaa teenya yaa gartee bakka isin jirtutti jala dalaynee yaa isii sana hin qabnee gartee gara mana keenyaatti deebisu yaa gara mana isiitti deebisu takkaayis ilmaan namaa kana gartee irraa sassaabdee akka gara abbaatti galchitu. Waa'ee kanarratti yaaduu haalli guruu qabnaan jedhan akka yaada kiyyaatti mee takka amma yaada obboleettii teenyaaf kanneen maaliif yoo naan jette isin yaada isitti mul'ate haa himtu maaliif yoo naan jette waan kana akhirarra waan koo qabduuf meetu maal jette. Ani akkaan juuti isiin dubartii akkuma kaleessa ifumaaf if diideetti warra kanaas ifumaaf dheeqeen jaamale namaatu itti yaadee ergee waan hin jiru hin qabu kana isaan. Ani nama san maaliif mutaakida qabatamaadhaan waan irra dhaqee hin argineef
maaliif kun waan moo beenu Ani awwalas jechaatiin jira kanuma isii kana namni keessa hin jiru. Akkasuma akka namni keessa hin jirre ta'e jechuudha. anis kana akkasumatti ifisiitiif akkana Uuma ifii isii gartee fakkaattu akkasii barbaadde gootee na fakkaata malee ani namaatu ergee namni kun isii ergee jechuun bar kun dubbii dheertuudha jechuudha. Asirratti bar nuti walumaa galatti wanni dubbatu barbaade michiyyoo san haga wajjin turre keessatti illee gogummaa ishee qabdu deemu beekan. Malee hammeenya illee hin qabdu. Dhaggeeffadhaa. Hammeenya illee hin qabdu. Xiqqoo gogummaa isa kan hin qabdi. Kana madditti namaatu kana godhu jira. Dhaggeeffadhaa. Isin qaama gartee akkan qoradhetti fuula isaa keessa arguu hin dandeenye malee akka gartee saayimni hojii tokko naa himetti nama gartee fuulli hin beekamneetu maddii jira namoonni dhiiraa lama. Kanaafuu michiyyoo qaama hin beekamneetu duuba jira isin ishiidha jettan ishii miti. Walaa kasii Khadiijee walaa namatti kaisii ergee nama biraa deennaan nuti isiin ala wasaalan isiin badii hin qabdu nama sanii barbaada kan jirti. Barbaada warra sanillee qabaa jechuudha. Kanaafuu kimiyyaa waan akkasii hin beektu jechuutti jira bara. Kimiyyaa waan akkanaa hin beektu. Munoo caalaan hanga hojii ture keessa mishiyyoon tu yooma asitti qayyaramtee mee caalaatti furdatoota dhiyeessa. Yaa nama dhugaa feetanii miti. Mataanis owweetiin jira. Anamma isiisa yoon hin arge. Waan hin godhuuf waan hin dhiisuus hin beeku dhugaan isinii maali. Awwaayeen isiidhaa eegaan dhaamsa fayyade barfadhee akka addunyaa kanarra Oromoon addunyaa kanarra jirtu guutuun na dhageessatti miidiyaa dura dhaabbadhee kaameraa biyya kaameraa duratti dhaamsa fayyade barfadhee dirqama narra jiru. Dhaabbadhu waan kana keessaa jeene jechuudha. Yoo nama dhaga'u taate dhaabbachuu qabdi hin dhaabbaddu jennaan dhimma isiiti. Awwanni na yaachisu jiru ilmaan kiyya san. Ammaan tana osoo hin ka'ee barbaadu yoo irraa harkee isii tanan harkatti waa kataatu taate yoo kana gaafachuu ta'isan taate ammaan tan namoota isiin gartee wal beeti jettanii beeytan kan jiraatu taate waan kana jala deemtanii hordoftanii ammatti osoo arra boru hin jenne akkaataa ijoollee xiyyatti biddeenaa kannitu. Sanboota magaalaan bal'oodhaa seentee akka feete haa taatu waan jiruun qaban mirga qabdi eeganii fi kanaafuu obbo Jaalaallee akkanatti dabarsee ammoo ishiin ilmaan kiyyaaleen akka miidhamne akka ilmaan kiyya gartee jaloo deemtanii hordoftanii ilmaan kiyya harkanaa fuudhanii barbaadaa amiira sagaleetiin jira. Kanaafuu yoon ishee argillee waan hin godhuun beekuu jechuudhaan dabarfatee jira. Kanaafuu nutis waan gartee akkana ishii godhu kana isaanis hin jarjarin akka aaran immoo kan darbanii isaan jecha ishillee waan akkana ishii godhu irrattillee bisee bilbila keenyallee hin kaaftu. Garuu akkanatti hin dhiifnu jala dalayneetu waan akkana ishii godhu kana ni baasnaan isin ijaa isin warri haftan yaada kasan dabarfadhaa. Tijaayan keenya kanuma jechaa jiru kana isii tana waan gartee irraa nama komannuu hin jirtu gartee ati manguddoodha akka manguddoo tokkootitti waan gartee garuu tolaatii fi gartee haftu bada ni beekta jetti nama maaliif nama gartee waa amanu akka manguddoo tokkootitti saniifuu ati amma nuti waa'ee isiidha waan gartee toltu amma obboleettiiti waan toltuu natti fakkaatu yoo garta takka mucaan kun ilmaan isaa kanarraa fudhate gartee ilmaan kanaaf jecha fa'aa yoo galtee malee waan gartee isii tana galchinee gartee akkana akkasi tolti waan midhaan hin jedhamu takka hin qabdu maaliif yoo naan jette namni eega bakka kanarraa deemee hagas takka ala ture deemee bakka biraallee dhaqee gartee waan biraallee dalaguu eega jalqabee yoo dhufellee gartee yoo rakkumatee hate malee wanni biraa wanni inni isu waan hin jirreef kan akka nama mul'atutti Ati yaadna kan jedhamu anis kaayyoon tiyyanna nama yaadna siyyadeen kayyuma amma durarraa eegalee hanga boodaatti illee yaadna kiyya kanumaan. Ani ammoo kan isiniin jiru namoonni biyya tanaa dhaggeeffadha namoonni biyya tanaa walitti nama naquu malee agartee walitti nama deebisuu hin beekne dhageessanii hundi isaa agartee akkuma namni kun faca'u barbaada. Kanaafuu isiniin jarjarinaadha wanni isinii dhaamu akka agartee nama Gamanumaan dhaamsa yoo qabaatte bootillee itti dhaammadhu kaayi waan jettuu yoo qabaatte isuma saniinuu badhaasa. Anamma akka yaada kiyyaatti anamma dhugaa jettee yaadni kiyya ilmaan namaa akka fuutee karaarra hin deemne ni dhaamaaf maaliif ifi bakka adagaa hunda isii dhaabbata waan gartee ammaan tana yoo barbaade adagaa lubbuu isii hojjisu yookaan qaama isii hir'isuu ilmaan namaa kanarra yoo bu'ee isiin gartee isiitu itti gaafatama ilmaan kun haga isii irraan fuudhamtu saniifuu ilmaan namaa kana yaada dandeenyaan galchuu yaada dandeenyaan ilmaan namaa qabattee gara keenyatti deemtee taa'u wanni ani sii dhaamu waa lamaan kana ala immoo adagaa dhufe kamiyyuufu isiin akka saaxilamtuu fi gartee akka isiin itti rakkoo hunda rakkattu isiitu itti gaafataman akka yaada fitaati. Anislee wanni inni barbaadu asumaanuu
isin gartee warroottan gartee saahiban keenyaati fi abbaan gartee namni gartee warri ilmaan fudhatee irraa badilleen obbo Caalaan namni asii kun namni biyya tana jiru kun walitti nama naquu malee adda nama facaasuu malee walitti nama deebisuu beekuu dubbii namaatiin illee hin yaa'inaadha waan qabatamaa qabattan malee dubbii namaatiin dhiyaataniitis akka gartee aartaniitillee mataa keessan hin jeene wanni isinii dhaamu hordoftoota irratti kana